baay'eedhuma. Macaafti kun yeroo hundumti isaa fayyina keenyaaf caafamee garuu yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf lafa tokko dubbisee achirra dhaabannee mata duree gabaabaa isaas kennee dubbii waaqayyoo kana waaqoona keessa taa'ee simbiraan ga'uu yaala. Booddeerra kallattii garaagaraatiin raajeffaa nu gidduu jiru akkasuma walitti keenya taasisuu illee jiraata. Sin tajaajilu jechuudha. Yesuus gooftaadha. Anis waan waaqoona keessa kaa'e takkaallee nambisu hafuura qulqulluudhaan waan ta'eef sin tajaajilaa jechuudha. Kan nama tajaajilu gaba hafuura qulqulluudha. Maqaan isaa eebbifamu. Akka jedha maqaa Yesuus Kiristoos nan dubbisaa wangeelaa Luqaas boqonnaa 7:11 namni farqa qabdan sooftiweerii isaa ta'u hardweerii isaa dubbifachuu dandeessu. Akka jedha ergasii Yesuus gara mandara Naa'in jedhamu hin dhaqe. Bartoonni isaa fi namoonni danuun isa wajjin dhaqan. Inni balbala kellaa mandarichaatti yommuu dhiyaate kunoo namoonni reeffa baatanii itti dhufan. Maal? Mee namni hunduu reeffadhaa mina? Itti dabala reeffadhaa. Maal baatanii itti dhufanii? Reeffa baatanii itti dhufanii inni du'e immoo haadha hiyyeessaa tokkoof maal ture? Ilma tokkicha ture. Ati hiyyeessaa baay'ee ta'uu dandeetti. Haadha hiyyeessaa tokkoof maal ture? Ilma tokkicha ture. Namoonni baay'eenis mandaricha keessaa haadha isaa wajjin duukaa hin bu'u turan. Gooftaan yommuu ishee argee ho'ee fi hin boo'in jedheen. Ittiiqee siricha harkaan qabnaan warri baatan dhaabatan. Inni immoo dargaggeessa nanaa siinan jedha. Kai jedheen. Achumaan inni du'ee ol jedhee taa'ee dhaabachuu jalqabee Yesuus akkasitti haadha isaatiif isa deebise. Lakkoofsa 16 hundumti isaanii naanii maal ta'anii? Mee naanii lafaan naasuu si balleessuu miti. Ganama kana jechuun naasuu natti naasuu akkamitti beekta? Isa ulfina waaqayyoo qabu waaqayyoo si naasisu. Booda si dhufa. Inni naanii lakkoofsa 16 hundumti isaaniis naanii. Raajii guddaan nu keessa maal ta'eera? Ka'eera. Waaqayyo saba isaa ilaaleera. Waaqayyo saba isaa ilaaleera jedhanii waaqayyoof boqomaa dhiyeessan. Dubbiin kunis guutummaa biyya Yihuudaa fi naannoo biyya sanaa hunda ga'ee jedha. Mee warri sagalee kana dhageessan abbaa sagalee kanaa abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilillee guddaa isaan keessa hojjetu. Karaan madamaltu rakkoon qabu waaqayyoon numaaf ta'a malee badaa ulfinni itti irratti isaa akkasuma miidha walitti buufne dhumu nurraayi numa nu galeef inni itti malee waaqayyo ulfina qabeessa suura qabeessa kana hin beeknamti miti Yesuus gooftaadha. Kutaa macaafa qulqulluu nama dubbisee kan jedhe akkasiin bira ga'u nan barbaada. Kutaan macaafa qulqulluu nama dubbisee Luuqaasidha. Wangeela Luuqaasii. Wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 11 amma lakkoofsa 17 dubbisi. Kutaa nama dubbisi. Haayilaayitii isaa yookiis baakgiraawundii kutaa macaafa qulqulluu kanaa xiqqoo yoo dubbuu barbaade wangeelli kun nama amma jedhamu kana wangeela Luqaas jedhamu kana bartuu Luqaas jedhamuun barreeffame. Bartuun kun duukaa guutuuta 2 keessa kan hin jirre Phaawulos duukaa adeemsan lama wangeelaa keessa nama dubbii Phaawulos dhagee Phaawulos jaallatee Phaawulos irraa baratee bartuu Phaawulos illee nama jedhamu ta'ee lafuma sanatti dubbii gurguddaa Phaawulos irraa baratee waan gurguddaas Kiristoos irraa baratee hafuura qulqulluu irraa baratee akka namaattis namarraa baratee nama kutaa kana nuuf caafe eenyu bartuun kun jechuudha. Bartuun kun duukaa keessaa nama hin jirredha. Wanti isin baruudha qabdanii bartuun Luqaas jedhamu kun duukaa keessa kan hin jirredha. Bartuu hojii ergamoota keessa gaafa dhaqnu duukaa Phaawulos nama ture ta'uusaa hin argannaa jechuudha. Gara biraatiin wangeelli Luqaas kun yeroo ibsu Yesuusii yeroo ibsu ilma namaa jedhee kan ibsedha jechuudha. Kutaan macaafa qulqulluu kun Yesuusin gaafa ibsu ilma namaa jedhee ibsu. Kanaaf kutaa garaagaraa keessatti ilma namaa jedhee yeroo Yesuus of waamee hin argina jechuudha.
haalli addeessa isaa haalli ibsa isaa Yesuus kun maal ta'uu isaa ibsee ilmuma namaa ta'uu isaa ibsee ifoomsee barreessee Luqaas kun hojii ergamootatti dabalee barreesseera. Bartuun kuni bartuu cimaadha. Hojiin isaa maal isa jedhuudhaa fi hojiin bartuu kanaa ogeessa fayyaati jedha. Qolaasaayisii keessatti kan argamu ta'a. Ogeessa fayyaa ta'etu batoo jiru nama kanarra kan caalu ogummaa biyya lafaarra kan caalu ogummaa naachuraalii ittiin dhalatan waaqayyo nama hundumayyuu waa nama keessa kaa'ee nama uuma kana garatittis artifishaalii wanta immoo guyyaa keessa baratamurras dabalee kana hundi bara caalchifatee wanta dudduun jiru Kiristoos ogummaa keenya ta'ee kan dhufu erga argatee booda hafuura qulqulluuttiin guutameetu bartuun kunii hojii garaagaraa hojii fayyisuu Kiristoosiin wal qabatu hojii baay'ee akka hojjete Kutuma macaafa qulqulluu keessatti in arganna jechuudha. Haa ta'u tole boqonnaa torba lakkoofsa 11 kana baddaarratti immoo eenyuun arginaa Yesuus jedha. Yeruma ta'u ergasii Yesuus gara mandara Naa'in jedhamu hin dhaqee jedha. Dudduuba gaafa laallu Yesuus naa'oo hangafa dhibbaa fayyisuu isaa ergasii jedhu kuni wanta raawwatamee darbe wayii argisiisuu barbaadeetti. Wanti ta'e garanti ta'e ergasii Yesuus gara mandara kamii dhaqee Naa'in jedhamu hin dhaqe. Bartoonni isaasii fi namoonni danuun maal ta'anii isa duukaa hin dhaqanii jedhe. Mee warra jettan jirtu Yesuus gooftaadha. Tini barreessa. Yesuus ergasitti tajaajila baay'ee tajaajilee booda asitti mata duree mataa sadandee keessatti waan tokko hojjechuudhaaf jiru. Dhuguma dubbifta warri dubbiftanii Yesuus dargaggeessa tokko du'aa kaasuu isaa jedhama. Kutaawwan macaafa qulqulluu keessa bakkitti du'aan ta'ee bakka sadi qofadha. Harka Yesuus. Du'aa bakkitti Yesuus kaasee nama sadii fi nama sadi qofadha. Eenyu kaasee Yesuustu kaase. Gara biraatiin bartoonni kaasaniiru du'aa kaasaniiru. Phexros harkatti maaltu ta'eera du'aan ta'eera. Haa ta'u malee isa kana eessatti kaase kan jedhu yeroo waan hin qabneefi kutaawwan amma laallu kuni boqonnaan torba lakkoofsi 11 kuni bakkatti Yesuus du'aa kaase. Ilam du'aa kaase hin jedhe. Nama jettan sana waaqayyo maal kaase du'aa kaase. Bakkitti arginu du'aa yoo jedhu du'aan bira darbee reeffaa jedhe. Afaan nuti beeknu yeroo barreessan kuni reeffa baataniitu Yesuusitti dhufanii jedha. Reeffa baataniitu Yesuusitti dhufanii jedha. Du'aa baay'ee alaazarii guyyaa sanbaatti ka'e inni kun immoo saaxinuma reeffati mana haadha hiyyeessatti sila haati hiyyeessaa manni sibiila aduufu malee manumatti gal namni hundumtuu maraan daandii bulu malee bakkuma ta'e wayii hirkatee jiraata nama waan ta'e isa kanaaf garuu Yesuus bichaa waan tokko jedhe Yesuus ta'u simbirroonni mallee qabu ilmi namaa bakka itti mataa hirkifatu qabu malee namni dhamatee lafa kanarra jiraatu simbirroonni mallee qabu waan ta'eef haadha hiyyeessa yoo jedhamte bakka itti galtuu qabu. Bakka mucaa kana duukaa dargaggeessa kana duukaa ilma ishii duukaatti galtu saaxiniinis guyyaa namatti dolfamee ta'uu achokkaayyaa ta'uu beeku. Ta'e annastanyaan wayii ta'e hin beeku. Akkamitti saaxiniin bara sadii maal akka fakkaatu garuu hin beeku. Waanuma nama keessa ta'an tokko keessa ta'anii guyyaa arfaffaatti ta'uu sadaffaatti garuu duukaa mana jaartii kanaati yookaan duukaa hiyyeessaa mana haadha hiyyeessaa kanaati reeffa baataniitu gara daandiirra deemaa jiru. Yesuus immoo jarreen reeffa baatan kana itoo isaaniyyuu manaan kaasin itoo gurbaan dhukkubsatin waaqayyo mucaa kanaaf yookaan haadha hiyyeessaa kanaaf mucaa kana deebisuun ajandaa waaqayyooti. Harka keessan ol kaasatti dhimma koo sana waaqayyo yaadan qabeera jedha. Amma kadhataani dudduubanuu jedheera. Sagaleen kun akkasiniif galuuf garuu qal'ee nan dubbadhaa akkasiniifuu baay'een barbaadan. Galanni gooftaa dha ta'u. Hamma waaqayyo akkuma jedhamutti namni yaada waaqayyo malee wanta sabba keessatti hundumtuu yaada waaqayyo akka ta'e hin shakkita sanatti waaqayyo wanta ka'aa jirti. Garuu kana hunduma keessaa ati waddaatu ati ta'iiti nama iyyuu ajjeesi. Dudduuba isaa dhiibbaa wayyaa jiraatu malee wanti too waaqoon arginatti takkaa gootu jiru. Halkanitti guyyaatti kulifaadha. Boora na gaafattu qabxii qabachaa deemati yoo kana nama gootte naa jettan kana gaafattu. Hiyyeessas ta'i sooreessa. Naafas ta'i dhaladhu. Jaamas ta'i. Ani ikkoo nama bifti koo badaadha jee. Waan barbaadde ta'i. Ikkoo dhukkubni koo kuni gaafuma nama dura duukaa dhatee jee. Waaqayyo gaafuma si uumu wanti turtamaan saduu namni tarii maanguddummaa waggaa 80 olii saduu
namni takkaan du'e maal jedhamannaan wanti wal fakkeessu reeffa jedhama. Reeffa jedhama. Mucaan kun dargaggeessaa erga du'e booda reeffa ta'e. Maaltu maqaa reeffa kennis yoo jettan hin du'e. Erga du'eetii booda gooftaan baafuma uumurraa kaasee ideen amma fudhatti hin barreeffamne malee maalni akka du'ees yoom akka qabamees akkamitti akka fayyuutti jiraatus yoom akka fayyus biraatiin haa beelamus Waaqayyo qaxaroo qabeera. Harka keessan ol kaasaa warra amma jettan na dhagaa jettan harka keessan kan ol kaasaa raasatii kanaan Waaqayyo guyyaa fayyinaa qabeera jedha. Dabala anaan guyyaan fayyinaa jira jedha. Heloo gadi deemsin siin guyyaan fayyinaa ganama kana siifataa. Ani jedheen miti inni dargaggeessa kanaaf ho'e ganama kana siin guyyaa fayyinaa taasisu. Inni garmaachuu waan tokko isinitti himan. Yohaannis boqonnaa lama gaafa dhaqxan waan tokko dubbisu. Maaltu ture jennaan Qaana Galiilaatti jarri qaanii keessa jiru. Haati eessa kunis qaanii keessa jirtu. Jarreen qaanii keessa jiran kana Yesuus akkas fudheta. Yesuus achuma jira. Baay'een jaddalu Yesuus. Yesuus immoo mandara Naayil irraa hin fagoo hin jiru. Achumaan jedhe waan ta'eef duras achuma ture waan ta'eef deemni jalqabe isaa malee mandara haadha hiyyeessa kanatti fagoo hin jiru. Mandara haadha hiyyeessa kanatti gama jiru gaagaama guddaa ture. Sodaa guddaatti galti haati hiyyeessa. Ituma achi jiru jarri Qaanaa Galiilaa kunis hin sodaatan hin qaanaan wayyoo jedhan achuma Yesuus. Bila warri waa gochuu hin dandeenye kun oduu hin dadhaban miseensa tanan tajaajila. Makaardiina Firaatina Beelaamosa warri waa gochuu hin dandeenye dura deemu yeroo hunda. Garuu Yesuus waa gochuu hin dandeenye fakkaata yoo deemellee hin hojiidhaan mul'ataame jedhuuti. Ilma keenya waa gochuudha fakkaatu wayii fakkaateen deemu dhugumatti gochuudhumaaf deemaa jechaa jira. Homaa gochuu hin dandeessu. Maariyaam homaa gochuu hin dandeessu jechaa. Homaa gochuu hin dandeessu garuu tarii maqaatti waammachuu barbaadetti. Sikunu fedhate malee sidaan gargaaru ture. Kana eeguudhaaf ta'u maraan haalli. Injili kaanani ati haalli yeroo ammayyuu maal hin taane hin geenye hojii bogeessa. Haala ta'uu kaan obboleetti hin jenneen achi iddoo obboleetti dheerati. Sammoo jedheeras garuu warri hin hubatan hoggasaa qulqulluun jiru iddoo obboleetti hafuuraan obboleetti iddoo hubatan jabe. Akkuma isaan hubatanitti haala an beeku waan ta'eef haalli yeroo ammayyuu hin geenye hojii kootti litiin jedhee. Dua deemu. Malqoonni ganama kana si tajaajilu harka keessan ol kaasaa ila asii kolfaa jiru Makaardiina Firaatina Beelaamosa. Hafuurri kun irratti gaidhaan galee kun ijoollee yoo ganama illee nu booddee gargaaru kun barsiisaan jedhe. Yoo tariitii mana wayii keessa iyyuu jiraatu wayii carraa koo yoo jettu torban tokko boossa malee waggaa jiraatu hin dandoosu. Har'a ganama kana hafuurri ulfinaa sirratti gargaaran gala. Hafuurri hidhaa sirraa eegu sirratti gargaaran gala. Hafuurri duraan gabuun Aburuma wayii waggaan makenya murwa kaboonni miti. Kana Phaawulosa Phexrosa mana hidhaatti galfaman gammachuu guddaatiin achi keessaa ba'anii. Hankeenya akka ta'etti dhuganii ta'uun beeku. Akka ta'etti fudhanne ta'uu akkatti fudhannetu xiyyoo shakkisiisa. Har'a Waaqayyo akkuma ta'utu sirra jiraataan jechaadha. Ilam maquma kana lallabii jennaan ditte. Waa'ee maqaa namicha kanaa hin jennaan ditte. Jennaan kaballaa taanani. Jarreen itti achi gadi ba'anii afaan haaraa baay'ee dubbatani waan kolfaanii sasallatti fakkaata. Yoo dubbatanii yoo dhiisanii islaan galuu waan ta'eef kolfumaan gadi ba'an gammachuu guddaatiin gadi ba'an iddoo salphina marra ga'e kana ulfina maqaa Waaqayyooti irra ga'uudhaaf maqaa Waaqayyooti jedhanii salphina isaanii ulfinatti lakkaawwatanii harka kee ol kaasu. Salphina amma sittaatteef salphina tamma keessa jirtu kun salphina seenaaf guyyaa booddee maasaa hojjetu ulfinatti sii geeddarama. Kana kan godhumna wangeelati himmideetii gara kana sirratti raawwataa jechaadha. Achumarraan hin xumurre mata dureessi hin kennu. Yeroon koo maal hin taane hin geenye. Yeroon hin darbee jedhu baachitti. Yeroo hunda Waaqayyo yeroo darbee jedhu agarra. Ameen jedhadhaas. Waaqayyo bira dhuftee yeroo keetu darbee jedhu. Yeroo baay'ee hin geenye kan jedhuu fi siif yeroo hin jiraayi. Yoo cubbuun maamaadha jiraatte malee baay'inaan kan agarru jiraachuu danda'a tokko lama sichi jiraachuun jedhu Waaqayyo. Yeroo baay'ee kutaa macaafa qulqulluu kana ragaa arginu sichi jiraattaayi. Maal keessa jiraattee dhukkuba hamaa keessa teessee maal keessa jiraattee waraansa bitaa mirgaan sooraan keessa jiraattee ittuma kana hundumatti jirtu sichi jiraattaayi. Guyyaadha Waaqayyooti. Waa'ee gara fuulduraatiif hin duuta kan jedhu ergaan qabu Waaqayyo.
injil waaqash gootari abaarsu wayyana yaanne gootari akkuma keenyan aba waaqayin jiru qabiibani Yesuus gooftaan yeroo kun geenye hamma yutti dabalaa akka keessa ulfaata kanaafan naqe yeroo sitti dhumne fayyinaaf yeroo sitti dhumne tajaajilaaf yeroo sitti dhumne barumnoota yeroo sitti dhumne maal isa kana isa sana isa gamaa isa namasi hamma ganama kana kaasee garuu yeroo sun yeroo ammaa si baata yeroo sun ganama kana si baata hunde reef yani dargaggeessa kanaan wanti wal nama qixxeessu gaafatu wal nama qixxeessa waan ta'eef daa'imaafis dargaggeettiifis dargaggeessaafis jaartiifis jaarsaafis tuulan reef reefin waan malee maqaan irraa soke Yesuus gooftaan ammayyuu tarii waldaanitti sibamu malee maqaa dur qabdu wayii qabu kaati Yesuus gooftaan kaleessa nama ayyaana ta'uu kee atuun beektaa oromuun beeku har'a garuu maqaa ishitti maxxanseera seetan immoo yeroo hunda isa qabuun si beeka isa qabneen si beeka kanaaf ergaa seetanaa lachuu sirrii miti gaaf isa qabduun gaafa si waame wow sirrii naan jette yoo jetteen gaafa biraammoo isa qabneen si waame har'a ganama kana ergaa sii qaban tariifi ituma sirrii isa ta'u isa sirrii taa'ee si waawaa har'a maqabanii sana waaqayyo sirraa taasaan jedhe maqaa keessa sirriitti deebisaan jedhe jireenya keessa sirriitti deebisaan jedhe mul'ata keessa sirriitti deebisaan jedhe kanaan maqaa dargaggummaa irraa reeffaa jedhe namichi gurbicha sitti dargaggeessa maqaallee ni qabaata maqaan soota qabamuu baatu dargaggeessa umurii isaa akka laallutti nama 25 dargaggeessa amma 30 gidduu nama kana gidduu jirutu dargaggeessa umurii kana gidduu jirutu reeffa jedhama reeffa immoo sila ofiin deemu reeffi namaa arguutti si jedhu baatamee dirqama bakka awwaala dhaquun gaafa bakka awwaala dhaqu boolli qotamuun dirqama eessatti baatan beekamu boolla awwaalatti baatan jedhu awwaala deeman guyyaa lama ta'u sadi bulee eessatti deeman awwaalatti deeman kanaan duree ganama kana isin kennu attaa'ee tokkuma duree nu kenne maal qabaa kan jedhu sin dhabamu waan ta'eedhaaf waaqayyo si dursa mata duree dhun ganama kana sin tajaajila arga keessa lolu kaasatti waaqayyo na dursa jedha ofirratti dubbadha waaqayyo na dursa jedha nama sin bira harkaan qabaatti in sodaatiin waaqoo si dursa jedhi waaqayyo waan si dursuuf jedhi wanti in taa jette ati eegdu sun jedhi sirratti in ta'uu jedhi tariitii jedhin itti dabaliti waan gaariin naataa itti eeggattu sun jedhi inni waan si dursuuf ilma sii taa'e beewarii waaqayyo na dursaa ganama kana waaqayyo na dursaa du'aa fi jireenya koo gidduutti waaqayyo dursaa wali jettanii dhuguma dargoo labaaftan hana jedhanii fi sagaleen kun sagalee raajitti waaqayyo ganama kana mana kee dursaa ta'iilee ittiin du'atu kana waaqayyo akka taa'anii si dursaa jedhe waaqayyo si dursaa jedhe waaqayyo riibatee dhibee kee dursaa jedhe ittiin duutuun ittiin kaata malee ittiin badduun ittiin dhugaa baata malee ittiin baraattuu ittiin jiraata malee haleluuyaa waaqayyo si dursa galateeffadhaa arganoonni argamee tolfama waaqayyo si dursa warri barreeffatanii kutaasaa piikoonee gaafa keessa fudhannu Luqaas 7:2 irratti argana mee abbaan baafattanii dubbita aayis tokkum kitaafatte Luqaas 7:2 irratti inni balbala keellaa mandarichaatti yommuu dhiyaate bakkichi balbala keellaa mandarichaatti yommuu dhiyaate kan jedhu iddoon sun iddoo baay'inaati garuu balbala keellaa mandarichaa kan jedhu kuni baay'ee hamaadha gadi ba'uuf isamaa ol ba'uuf isamaa tarii gaafas reeffa waan ta'eef namni immoo gaafa hojjetu waan dallaan namaati yoo ta'e malee bakka itti ija darbama eenee eegne bakkaan katafii walitti ba'an harka keessa lolu kaasatti deemu waan ta'eedha har'a ganama kana katafii yeroo baatu waaqayyo waan si dursu keellaa ta'e miduma kee dhaabatu hin jijjigaan jechaadha ina nama amantiidhaan jiru waykaan qaban dhibeettiin an du'a jettu kaansarii haa ta'u HIV haa ta'u mala ta'u maal har'a ganama kana waaqoo si dursaa of keessaa yaadnaan jedha haboo wangeelatiin haboo ilma waaqayyootiin haboo mucummaa wangeela fudhadhee ganama kanaa kaasee waaqoo si dursaa wanti si diraabu hin jiru jechaadha wanti dura kee nyaachuu hin jiru jechaadha wanti si qabu tokko hin jiru jechaadha keenya
mandaricha duratti walitti dhufan. Inni du'e immoo haadha hiyyeessa kunoo namoonni reeffa baatanitti dhufaniidha. Yesuus ka keellaa mandarichaatti dhufe bakkuma keellaa mandarichaa achitti yeroo dhufan reeffa immoo namoonni immoo maal baatanitti dhufani reeffa baatanitti dhufan. Atammoo waa'ee dhibee baatteetu gaafuma wayii baatteetu nagini immoo jechuun immoo yaada qajeelaa jechuudha. Yeroo hunda waldaanumaa dhufanii dhibamuun isin jira goodatti dhibamu tasawwa barbaadde eeboonni garuu jechuudha Yesuus gooftaadha. Dhibeen nuti kun yoo waldaanicha tuuti ituma darbee waaqayyo halkan wayituma raftu namoota baabaa hin agarre jiru waldaan sodaanayyuu haa ta'u malee ituma deemtuu yoo keessan dhabeetta malee ilan qawsiin asitti adda baabaa bandaarate waldaan mana qulqullummaan gaaddaa gosa namoonis miti keenya mandarichaan iddoo namni baay'een warri miila qaban warri mul'ata qaban warri miilli isaanii fayyaa warri sammuu isaanii fayyaa keessa darbuudhaaf rakkisu Yesuus waan dhufeef jarreen reeffa baatanii waa walitti dhufanii achumarraan Yesuus reeffa baatuu isaanii yeroo dura beekera amma immoo hin argu. Dura beekera amma immoo hin argu. Dhoksaaniti namichi duu waaqayyoon dhoksaaniti. Mee akka jedhaas nu inni koo waaqayyoon dhoksaaniti jedha. Wanti namatti rakkachaa waaqayyoon dhoksaaniti jedha. Doksaan ammoo dhoksaaniti. Dhoksaaniti miti har'a ganama kanaa kaasee wanta godhatti miidhamti. Wanta namatti machuudha bati isaan uffatti. Yoo dhiire salphinaaf jettee ati dhoksachaa jirtu. Tariifi yoo boosee gadi qabattee boos. Har'a ganama kana garuu waaqayyo akka ol qabattee fayyina keentutti gaafa fayyina kee ol siifaa qabu jechaadha. Akka ol kaaftee dubbattutti akka mandara keessatti waa'ee kee namooti baay'ee odeessanitti tajaajiluma kee gaafa tajaajiltu koo akka ol kaaftee tajaajilaa jirtu. Ishakkaa tajaajilaa jirtu. Har'a garuu akka namooti baay'een si dhugaa baanitti waaqayyo gaafa fayyina kee ol qabu jechaadha. Maalite? Maaliidhaaf loqachaa boos isaa waan ta'e loqattee boosaatu. Yeroo tokko tokko manatti boosetti inni fidetti. Si'achi taasisaan qabu hin jenne. Kiristaana ta'uu beeku. Dubartiin kun haati hiyyeessa kun kiristaana ta'uu kiristaana hin ta'uu kiristoonni tamanne ta'uu namanne ta'uu garuu macaafni kan ta'u akkamitti anniisaa jechuudha. Bo'eetu manillee imimmaan kottaa dhiibaa malee akkamitti anniisaa jechuudha. Jarree wajjin ba'uu yeroo hunda lagama wangeela kana kana keessa yeroo arginu baay'ee wajjin ba'anii ba'uu danda'a baruu barreessa duukaa bu'anii akka itti boosuudhaan malee namni achuma boo'icha sanallee gargaaree jiru. Achumarraan mina maal isin mina hin ajjeesnu maal dubartiin kun namooti baay'een akkuma kiisi kaasanii deeman isiin immoo bu'aa jirti lakkaa maalitti bu'aa jirti. Jannati bakka filan darbuu hin dandaba namoota baay'eetu bira darbe kaleessayyuu sila Yesuus namuu hunda fayyisee yeroo malee nama baay'eetu darbee awwaalame. Waaqayyo sila jireenya bara baraa deemu malee baay'ee kana miti jiru sila dhibeen utama nuti dhukkubu kun nu dhukkubu ture bara sanan namooti baay'ee dhibee dhumaan dhibbatanii du'anii Yesuus gooftaa boottarra ergaansi qaban amanuun kee waan tokkodha waldaalee deemuun keessa waan lammaffaadha keessumaa ammarra ganama kana sagantaa baay'inaa kana himaata kana ganameeffattee dhufuun kee isa olaanaadha waaqayyo ganama kana silleetti godhee sitti golaan jechaadha. Makaatuna beela boosa praatiin adiigaas har'a ganama kana waaqayyo namoota baay'ee keessa hidhaa kee fuudhaan jechaadha. Fayyinaaf si fuudhaan jechaadha. Ekonomikaadhaaf si fuudhaa jechaadha. Beekamtiidhaaf si fuudhaa jechaadha. Ulfinaaf si fuudhaa jechaadha. Barnoota gadaaf si fuudhaa jechaadha. Waaqayyo namoota baay'ee keessa har'a ganama kana maqaa kee waaman jechaadha. Nama baay'ee ture achumarra maal isin kophaa boosu kanamma yoon duras beekee waaqayyo du'a namichaas waan dhokkataa miti du'a dargaggeessa adaraa namichumatti nagaata waan ta'eef kan uffattu du'a dargaggeessa kana beekeedha garuu biraan darbu maaliif kun ta'u biraan darbu karaa cabsannee biraan darbu maal gochuu qabaan itti goruu qabaman itti goruu bichaa miti harkaanan qabaa'e ini yang ada. Mereka bukan arkanan kabae. Kan jarreni jirenya to fam sitti bakatu. Sajirenya latang kenu sindan dan ini sindan dan jarres. Naman men ma walu ji gari da sawo ji amana sawo cha cha maju. Bahasani kuma de mai. Amma ki kota.
kennaan mandara namni baay'een keessa jiraanne keessatti. Eenyudhaaf kennaan haadha hiyyeessaa nama hin qabne. Kanaaf nama kana maali jedhu obboleetti keenya yoo ati warra nama hin qabneef nama. Ati warra iddoo hin qabneef kattaadha. Kattaadha. Warra maaliin taaniif warra humna hin qabneef maalidha? Humna. Eenyuuf jennaan haadha hiyyeessaa kanaaf maal gochuu qaba? Ho'uu qaba Yesuus. Ho'uu qaba itti goree ho'eesiti harkaan qaba. Jarana sin jedhu dubbiin booda ba'e malee jarree wajjin dubbiin godhan. Yoo hidda rakkoon qabu lallabna waan ta'eef. Harkaan qaba. Maal qabe? Akkamitti baasu? Namni warra du'aa dhaqee hin beekne hojii harka baasu. Gaarii fuuldura kanallee akka dhaqxu si galmeessina. Achumarraan sila namu afuriin baatu. Beekamaa. Jarreen arfani baatanii ta'e weessatten wayyoo harka keessa lolu kaasame. Hidhaan sigatuudha. Yoollee sigatuudha baatan mul'ata kee awwaaluudhaan warri deeman garan qaban. Nama ta'uu hafuura ta'uun beeku. Waan baay'ee awwaalamuudhaan booda awwaalatti deemu. Waaqayyo simbii jedheera simbii jedheera. Tokko dheessu natti naa jala Waaqayyo ganama kana waa'ee du'a kee simbii jedheera. Waa'ee fayyaa kee simbii jedheera. Waa'ee tajaajila kee simbii jedheera. Waa'ee mul'ata kee simbii jedheera. Simbii maala tanii jedheera simbii jechaadha Waaqayyo. Ila Waaqayyo siinuu isaan jechaan Waaqayyo duubaan itti hin dhumne jiru. Itoo Waaqayyo duubaan deemuun jechaadha. Duubaan deemu hojiidhaan duuba miti Waaqayyo. Duubaan deemu Waaqayyo. Kottaa na agarsiisa jedhee dhaqe alaataniin gaafa kaasa kottaa na agarsiisa jechuun isaan duuba na agarsiisa jedhee dhaqe malee achitti na eegaan jennee Yesuus gooftaadha. Achumarraan jarreen eessatti fuudhanii deemuu boolla qotametti. Yaa seetanaa qotii boolla abbaa ta'uu lamu turree laalla. Seetana bitisa namuma qote. Jarreen amma achi boolla qotan suni maal eegaa jennaan ganama ba'aniiru reeffiin dhufaa. Yeroo hunda warri boolla qotan hin boo'u joo. Hin bu'an mitiire hin bu'an. Isaan simmayyuu hin bu'an. Isaan bu'anii jechuun immoo iddoo waan biraati. Hin awwaalamne jechuudha. Akka namni baay'een awwaalli akka turreen boo'icha dhiisanii ofuma awwaalu warri qotan kuni boolla warri qotan yoo xinnoo boo'icha jalqaban qo'ame xiqqoo sumara tursaati boo'icha boonaa kana gidduutti immoo waa dhufuu danda'a jiru. Itoonuma dhuma jedhanii isa dhumaa zalaas jennaan Waaqayyo immoo sahiinde argate ol kaasi. Ilam anakkan terqaa fudhatanii ilam siibaa ta'u mandara keessa ta'u waa'ee tajaajila samu harabaatti itoo ta'e achi dubatte waa'ee fayyaa shiibo itoo baay'ee barreen gaddaa baay'ee ni jechaan Waaqayyo bakki har'a ganama kana isa diinni si dhumee ban immoo siin jalqabaa'ee. Misi mul'atu isa sitti dhume siin jedhu seetan isa sitti dhume siin jedhu ammaatiin isa sitti dhume siin jedhu tokkolaan Waaqayyo ganama kana ani siifan jalqabaa'ee. Boolla bira kanza isa dhuma Yesuus immoo garumsa jalqabaa itti siqee siree kan qabeet hiyyennaan lafa kaa'ee sila reeffa lafa kaa'aa jechuun minaa hin hatnu maal jechuudha ammas. Gidduu galee boolla fi jireenya sana gidduu Yesuus amma isaan jireenya waan ta'eef lakkee hin du'e jireenyaan gidduu dhaabateef maalan jechaadha jireenyaan gidduu dhaabateef boolli mee ameen jedhadhaas waan mana ajajatti himaa ila boolli fuula sitti garagalfatu tariiti fuulatti garagalfatu ganama kana dugda keetti gatamee jira ameen jedhadhaatu ilan boollatti fuula garagalchee jiru Yesuus boollatti maal gatee yennaan dugda gatee jiru makkana jechuun isaa maal jechuudha hojjettan dargaggeessa kana fayyadu waliree jechuudha ameen jedhadhaatu. Macaafa dubbisaa moo macaafa dubbataa tokko lakki joo maggallaxiin haasaa jiru harka keessa nolu kaasaa isa naa hiiseen sinitti himaa ilam kila kalma Yesuus irraa dhume irraa sachi coofu boolli sinii baay'ee boolli kana gara jira Yesuus irratti dhufu
jarreen immoo warri boo'anis haa ta'u warri boonyees warri taajjabanis warri fira mucaa kanaa ta'anis habalikii illee haa qabaatan jarreen kun baay'een wasacheetti deemaa jiru. Yesuus garuu fuulaan gara booda namichaatti garagalee jiru. Kana jechuun maal jechuudha yoo jettan Waaqayyo du'a keessii ni dheeraa jechuun isaati. Ganama kana maqaa Yesuusiin hin duutuu siin jechaa jiraan. Waaqayyo du'a kee du'eera. Waaqayyo si durseera. Waaqayyo si jijjeesuu deemu si durseera. Hamaa diina kee Waaqayyo qabeera. Waaqayyo waan si qabee siin duutuu ameen jedhaan. Waaqayyo maal ta'eera? Si durseera. Jedhaa akkasinu Waaqayyo na durseera dha. Booda durseera. Itti awwaaluuf deemu gidduu galeef. Xumuraan jira. Waaqayyo qabxiiwwan sadii jaawwayii arginaa siin jedhee garee sadii wayii jiraas keessa. Yesuus birattis garee sadii. Garee haadha hiyyeessaa kana birattis garee sadii argina. Tokko haadha hiyyeessaa biratti maal argina? Dargaggeessa du'e argina. Lammaffaa baddaa namooti kaanis wajjin bu'uu isaanii duukaa bu'uu isaanii argina. Qabxii sadaffaan karaa dubartii haadha hiyyeessaa kana arginu kana sadan yoo ta'e ishii mataa ishii dabalatee dargaggeessa du'e dabalatee warra duukaa bu'an dabalatee qabxii sadi jira. Yesuus birattis qabxii sadi argina. Qabxii sadi argina. Tokko Yesuusuma argina. Lama duuka buutota argina. Warri kaanis immoo danuun duukaa bu'anii kana sadan argina. Kana sadan argina kutaa kana keessatti. Gareewwan kana sadanii walitti dhufe. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Kana sadaniin itti dhufe Yesuus. Yesuus duuka jarreen turan garee lama wayii. Haadha hiyyeessaa duuka turan ture garee lama wayii. Kana argina. Tarii warra qabachuu barbaadaniif Waaqayyo nama akkamiitiif dursa isa dhuuf tokkoffaa nama furmaata dhabeef dursa Waaqayyo. Nama furmaata dhabeef. Furmaata dhabeef. Ilaa furmaata jedhamu kuni. Furmaata jedhamu kuni. Mana qorichaa wayii ilaahinas. Nama harka wayii jedhattanii ilaahinas. Ati shaakaluun kee shaakala ta'uu danda'a. Booda akka sirriitti galateeffattuuf ta'uu danda'a. Garuu dhugumatti waldaa dhufuun kee immoo furmaata ta'uu danda'a. Waldaa keessa eenyu jira jennaan? Waldaa keessa eenyu jira yoo jettan Waaqayyo jira waan ta'eef. Waldaa keessa dhufuun furmaata kee waliyyannoo soolaanaa ta'uu danda'a. Malee waan baay'ee furmaata argadheeraan jedhatti. Yoo mataa si dhukkubee parastaamoolii bitattee fayyitatee furmaata argadheeraa. Furmaata dhabee furmaata argadhee jedhin kun salphaadha waan ta'eef. Yoo tarii buddeen ganama qurxii dabalatee misiitti nyaata waan furmaata dhabeetan jettee tokko nan herreeginatti. Inni kuni furmaata dhabuun jedhamu rakkoo tekinikaatiidhaan dhahi qabadhaa isa. Yesuus gooftaadha. Furmaata nama dhabeef jechuun harkatti hin dhukkubsannee harkatti hin buruqnee tariitti naafatee naafummaa illee biraanchiidhaan naa deeman jennee mucaan koo haati hiyyeessaa kun tabsaa wayii qaba. Harkatu waatee malee miidhaniin deemattee miti. Maal jettee hin du'e bakka. Haadha hiyyeessaa kanaaf immoo mucaan kun maal ture tokko ture. Haadha hiyyeessaa immoo karaa biraa gaafa laalluyyuu haati hiyyeessaa nama abbaa manaa hin qabne. Itti hirkata ishiiti. Itti mata ishiiti. Furmaata ishiiti. Waanuma hundayyuu yoo namni illee ija malee ilaale akka ifatee deemsuuf maaliif laaltanii akka gaafatuuf waan hundumaan akka gargaaruuf itti mata ishiiti. Dargaggeessi kun haadha hiyyeessaa kanaaf. Nuyi garuu warra furmaataaf nu gargaarannee kan itti himan tokkoof tokko maal qabna yoo jette maal abladhaa jedhas yoo jette macaaftu itti himataaf nama furmaata qabu eenyudha yoo jettan Waaqayyo nama ta'e qofaadha ameen jedhatu. Inni kun garuu kan nama kana furmaataan si mul'ataan jedhe. Kan kee amma hiyyeessaa kana hin dhowwu. Kanaaf ati gariiti waan gurguddaan bara darbee naa galatan rakkoo gurguddaa keessa jiraachuu dandeessu. Waaqayyo nama akkanaa kanaaf siifan mul'adha. Siifan dursaa jecha jira ameen jedhatu. Isa lammaffaa baddaa irratti Waaqayyo nama akkamiitti dursaa? Isa jedhu tokkoffaa ergan kana siniin jedhe lammaffaan
nama abdii dhabe abdii waan salphaa miti haadha hiyyeessa kana boo'uu argina malee abdii fitte dura namni abdii qabu hin boo'u isu lubbuun malee namatti maliisa abdii fitte maal abdii jimtachiisee hin du'e waan ta'eef hin dhukkubeenti hin du'e hin jedhu nama abdii fixeef Waaqayyo dursa sadaffaa fi inni dhumaan nama si'achi hin jiraadhu jedhuuf bira isin tuqeera jechuudha. Tokkoffaa haati hiyyeessaa kun dargaggeessi kun baduu isaatti iyyuu oboosi lammaffaa ofii boosi. Sin argini wayyoo anatu bade anaa maallaa maltee warra hin agarre galanii gooftaa ta'u. Hafuura qulqulluu qabjedhaa harka keessan ol kaasu. Waaqayyo ganama kana dukkaana gaddaa hafuura gaddaa isu mallee namni du'eetoo ganna sanii waan bichaa miti namni karaa baay'ee ofitti gadda ofumattan gaddaa'e namni tokko namattan gaddaa'e uumamuu kan ofitti gaddaa'e Waaqayyo ganama kana tarsaaseera an jechaa jiraan Waaqayyo ganama kana mana keerra tarsaaseera dhala keerra tarsaaseera sammuu keerra tarsaaseera irratti gadi bu'e hafuurri gaddaa irratti gadi bu'e hafuurri dukkanaa maal waan ta'eef si'achi hin jiraadhu abdii jedhu waan qabduuf irratti gadi bu'e kana booddisa dubartiin kun tarii deebi'ee torba jettee waan boosuu qabdu Yesuusu deebi'uufii qabade malee deebi'eetuma wajjin galla jettee deebi'eetuma naa dhaabata jettee deebi'ee dubbataa dhiisti fayyaatti naa fayyadari dhukkubsataatti baa'uu jettee abdiin qabdu garuu hin boossi waan maal taateef waan furmaata dhabdeef lama waan abdii kutteef sadi waan maal taateef wanta si'achi jiraachuun hin jiru anu hin jiraadhu mucaa godhii jitti anu jiraachuudhaaf tasfaan qabu jette akkana warri jettan jettuu jiru taasee shi'aniin koo hafuura nu deddeemuudhaaf tajaajilli koo si'achi hin jiraatu ani si'achi immoo hin jiraadhu biyya kana keessa nu jiraadhu jettanii warra boossaniif ergaan kun warri kaanii silaa kan kee xiqqoodha waan ta'eef Waaqayyo rakkoon qabu tarii har'a ergaan inni qabu namaan si'achi hin jiraadhu Waaqayyo hin jiraata jechaa jira namaan si'achi maal eegga jedhuuf Waaqayyo siiban dhufaa siiban dhufsaa na argitaa siin hojjedhaa siin kaasaa kanaaf jiraata jechaa jira Waaqayyo kanaan jiraata jechaa jira Waaqayyo mee galateeffannu gooftaa na eebbisu jigaa nama baay'ee qaara waan ta'eef tabsaa jira dukkaan gaddaa mana keenya qabxii lammaffaa Waaqayyo maaliif si dursaa isa jedhuuf qabxii lama sinitti hima tokko si boqa waan ta'eef waan si oomuuf si dursa Waaqayyo gaafa si durse si boqa waan si oo'eefis si dursa Waaqayyo yaalan jechaadha Waaqayyo gaafa si dursu waan si oo'eef yookaan Waaqayyo gaafa si dursu si bo'ee si dursa Luqaas 7:13 gara dhumaa isaarraa hin argan lammaffaa baddaarratti siif dubbata waan ta'eef raati gara boqonnaa 7 lakkoofsa 13 nu dubbisaa 13 xumuraa jira 17 bichaa qaba waan ta'eef 13 14 nu dubbisaa Gooftaan yommuu ishee arge ho'eefi hin boo'in jedhee itti qeessiricha harkaan qabnaan warri baatanii dhaabatan immoo hin dhaabatan inni immoo dargaggeessa nanaa siinan jedhaa ka'e jedhee ilaajoo kun Yesuus ammam dubbate jarreen immoo maal dubbatanii kan jedhu warri duukaran kuni Yesuus yoo dubbate amma dubbii ga'a tarii namoonni tokko hin dubbatu malee dubbiin isaan dubbatanii kan si fayyisu wayii miti kan si ajjeesu wayiiti hin dubbatu isaan duukan dhufanii namooti jedhanii baay'een duukan dhufanii ijoollee gargaarree reeffa kana leela fakkeenya hin jennu wayyo danuu dabar harka kee ol kaasi maalu warri naannoo keeti wacan suni warri deddeebi'anii si gaafatan suni lakki isaan furmaata baatanii dhufan abdii kee kaasuun dhufan Yesuus garuu ganama kana nama tokkoof haa ta'u tokkoffaan haa ta'u lammaffaa nama maleef haa ta'u nama barbaadeef haa ta'u nama waaqa barbaacharraa qabu haa ta'u Waaqayyo ganama kana gaafa dhufu si kaasuun dhufaa jechaa jira warra fuula qulqulluu praatina beela boossa diga senta gradias harka keessa ol kaasa har'a ganama kana Waaqayyo mul'ata keessa na baasita sitti kennaa jechaa jira amakatuna beela boossa hiramarra ganama kana ergaa kee fayyuu laga keetti laagaa jechaa jira Waaqayyo
abjuu kee lafa hiruu sitti kennaa siin jedha Waaqayyo. Eebba keetiin harkaan baate siilaa jedha Waaqayyo. Makapuna vela bosa platina diga digas venta kradias ikatanamo me hamendela gudisatu ugawa kayo sitima gudisa hamendela dasi nana mana pandu pichai seduedu ke Yesus wante harana mafoto kuwai tujere ani manje saira yona mna mantira kipenjatan dupi kundupia mantiwan tera wakai wara nama huratau nama sakamatau wakai wara sisine saniti wakai wara sike pesanje saira harga kesan kana waqara turasne pratina dera bossa diga diga venta kradias hikatalabo harga kesan kana rasa qilleensa bubbisu jira qilleensa ul finaasini dhufan qilleensa kanarra qilleensa bichaan ta'u bu'ee kana keessa afuurri waaqayyo socho'aa jira waan ta'eef afuurri waaqayyo keessa jira waan ta'eef har'a ganama kana gadda keessatti awwaaltaan jecha amantii fudhachaa jirtamoo naattanaa jirtamoo battanaa jirtamoo waaqayyo si lammooffamu waan ta'eef har'a ganama kana maggaarrajaa gaddaa sitti sirraa tarsa'an jedhe akka jirtaa mana keerraa hin diigamaan jedhan yoo dubbii kuukaa waaqayyo ta'e sirraa tarsa'a yoo waaqayyo sitti dubbara ta'e gaddaa naftuun jecha yoo dhuguma waaqayyo wajjin bitatee waaqayyo si jiraachisa. Haleluuyaa. Mee Yesuus jedha nama tokkotti sagalee dabala Yesuus jedha dabala Yesuus jedha innati waan ta'e kun irratti sinniisuun jechaadha innati waan ta'e kun gaddatti sin jennu jechaadha innati waan ta'e kun nama miti jechaadha har'a lafaa si kaasaan jedhan har'a si mul'isaan jedhan si dhaabaan jechaadha. Ilam garee sadii sinitti na jiru. Ijoollee siin jedha hundi keenya ijoollee waaqayyoo ta'e sabooda immoo ta'uu waan jiru beekamudha barreessa warra Yohaannis waan ta'eef ijoollee mucaan isaan biraatii ijoolleedha jechuudha Yesuus gooftaadha. Amma waan jira isin kadhatu Yesuus gooftaadha. Garee sadii maaliif isa deemu kana malee nagareen akka naa irratti haadha yeessaa duukaa nama sadii ture. Ameen. Yesuus duukaa garee sadii ture. Namooti baay'een duukaa haadha dubartii haadha yeessaa kana yookaan immoo haadha dargaggeessa kana duukaa turanii bartoota malee iyyuu achittuu maal ta'an bartoonni humtillee wanti takkaa isaan jedhan jiru ol kaasa harka sibiddoo waa dhufanii rakkoon qabu sibboo achisuu waa dhufanii rakkoon qabu tariiyya kee dhageenya dhumne saayyaanii rakkoon qabu kan si dhufu sifi Yesuus qofaadhaan jechaadha. Inni galgala kana si dhufu inni amma waaree kana si dhufu inni galama kanaatti rakkina keerratti argitu maqaan isaa Yesuus jedhamaa jechaadha. Inni kana si godhee hojjetanii Yesuus jettaan jedha. Ijoollee akkamitti deemee dhufee hojjetan akkamitti deemtee dhuftee hojiin jedhan Yesuustu fayyina qabaa jettaame jedha. Sagalee godhina malee iyyi na gochaa jiran Yesuus gooftaan mee ameen jedhan du'atu. Tarii filiyyine malee keessa keetti waa iyyaaye nama lama ergaan qaban nama lama akkanaan jedha waaqayyo gubaa'ee kana keessa maal ta'u maal hin beekan namoota keessa keessanii iyya keessa keessanii dhaga'anii waaqayyo galma kana gadalsinii bu'aa'ee nama lamaan jedhan tajaajilaa ta'uu hin beekan har'a amanuu hin beekan har'a dhufe ta'uu hin beekan nama lama waaqayyo gama ergaan ittinee akkanaan jedha waaqayyo iyya mul'ata kee dhaga'eera ya waaqayyo isa namni nageenya dhaga'eera ya waaqayyo isa tolfuuteen iyya dhaga'eera ya waaqayyo. Kenapa tidak ada makanan sipan di rumah darah wakan? Kalau dia percaya tua kawas. Yesus gooftaan. Fuudhee lama keenya ka erga Yesuus akkaan qabe erga lafaa ka'aa jedhe nus hojii malee gallaare kan malee gargaaree lafa keenya jedhe. Jarree waan tokko waan dubbatanii qaban hin booneen malee haadha yeessa dubbatan ture kan boo'een jiru yoo baay'atan maali ajila gargaarii lama lama sadi sadi ijoollee haadha yeessaa kana maalitti galti amma yaqee ishee mee ameen Yesuus wajjin hangalaa hin ameen jedha Yesuus wajjin hangalaa namni tarree ol kaasa Yesuus wajjin hangalaa
Ani Yesuus wajjin oola. Yesuus wajjin buula. Ana Waaqayyotu na wajjin ta'a. Waaqayyo na buusa. Waaqayyo na gaggeessa. Mul'ata gosoota kenna. Inni galmaan ga'a. Inni qibaatuutti kennu. Inni qibaatuu irra hin caala. Warii jettaan ganama kana ajandaa nama shanii Waaqayyo harkatti fudhadheera. Waaw. Adara. Arran jalqabne ni dhiifama naa godha. Ajandaa nama shanii Waaqayyo ganama kana harkatti fudhadheera. Ajandaa nama shanii Waaqayyo harkatti fudhadheera. Maaliif jennaan Waaqayyo kan naan jedhe du'aa fi loon taane naan jedhe Waaqayyo jireenya sana harkatti fudhadhee naan jedhe. የሚገርማችሁ አጀንዳን nama shanii kun nama du'aa gidduu jiru nama guyyaan du'aa qabamee fide nama nan du'a jedheetu abdii guutatee Waaqayyo garuu kan naan jedhe du'a isaa hir'uura kan ka'e ajandaa nama shanii of harkatti qabateera. Yeroo hin gatamne nama shan garuu beeku ganama kana sagalee kanaan ajandaa isaa of harkatti qabateera. Yoo namni duutu jedhe malee du'anii naan jedhe Waaqayyo. Yoo hin badne malee baduu manni kee. Yoo Waaqayyo jedhe malee baduu manni kee. Nama dubbate Yesuus tokko hin boo'in jedhee nama sibila harkaan naa qabe. Wangeelota harkaan naa qaba. Waaqayyo waan si durseef naa jedhe. Kana dura boo'uu dandeessaa jedhe. Dhiisni rakkoon qabu jedhe. Arra garuu jedhe. Waaqayyo waan si durseef jedhe. Waaqayyo waan sitti dubbatee jedhe. Hin boo'in jedhe. Kun afaan Waaqayyoo keessaa ba'e. Afaan ilma Waaqayyoo Yesuus keessaa sagalee namichaa ba'e. Sagalee lama. Sagalee lama. Yes. Nu amma baay'ee dubbachaa jirti akka hubannuudhaaf jira. Waaqayyo sagaluma tokkicha naaf baasu warreeffame. Sagaluma lamayyuu miti. Tarii immoo shan naa baasu warreeffanis Waaqayyo maal jecha dhabaanis naa baasu. Garuu akka tokko hin ga'a akka naa waan gafa dhibbaasan maali? Dinqinnaa taamiraatti dhalli ganama kana. Waaqayyo waa'ee tajaajila kee. Nama lama sitti hime, nama shanii sirkaa sitti hime. Namoota tankunoo kan keessa akka turtanii afura gurguruu gaafadha. Argatu waaqaasa. Ganama kana Waaqayyo sagalee tokko naaf baasu sagalee nama tokko isa biraa gurguruu nama na waa'ee tajaajiluu dhiisuu koo waa'ee gaa'ela koo gaa'elatti fufuudhaaf dhiisuu koo ilaamu nama waa'ee gaa'elaa harka jaalate ilaamu waa'ee jiraachuu dhiisuu koo duwwallee yoo keessarraa dhageen du'a namoonni ni karfan jiru har'a ganama kana Waaqayyo lakki sagalee siifan baasaa jechaa jira mana keessa sagaleen baasaa jechaa jira Waaqayyo sagalee jireenyaa baasa malee sagalee du'aan baasu Waaqayyo sagalee abdii baasa malee sagalee abdii dubbachisuun baasu nama baay'een nan du'a naan itti muusite Waaqayyo jireen ganama kana sagalee lafaa Waaqayyo keessatti baasu Hinaafuu ammayyuu ba'aa jira malee akka dinqiitti dubbatara Waaqayyo ganama kana Waaqayyo hinduutu hin jiraata siin jechaa itti kuuftuu itti mukta siin jechaa hinduutu hin jiraata siin jechaa keessan galtuu itti galta siin jechaa. Boo'in jedheen sa jalqaba maal hojjechuudha biraaf namni boo'in jedhee magala boruusitti deebi'ee boo'a lakka akka deemtee boo'in hojii qabaa Waaqayyo kudhaa gurguddaa irratti yeroo hin qabnu waan ta'eef lakka hojii qabaa Waaqayyo achumarraan hin boo'in jedhe lammaffaa immoo dargaggeessa naanee maqaa isa kam geeddare beektu reeffa geeddare maquma dur qabuu waame Waaqayyo siinaan jedha ka'ii jedhee waaw har'a ganama kana bakka ofirra gatteessi tariitii bakka ciiftee yoo haa ta'u Waaqayyo ol kaasee si dhaabaa'ee. Inni argaa jiru guutuu bakkoo kamuuti yoo mana ishee geeree yaa'uu arga kan jedhu ni jira. Si dubbata Waaqayyo. Gaafa si dursine dhumaa dhimmi kee. Rakkinani dararamuun koo gara saraasee al takkaanii gooftaan ni beekoo narraa jalaasee. In argina dura arge. Efesoon tokko afur baddaarrattis waa'ee dhumaarra ta'uu Waaqa dursee yaadan qabeera. Waa'een gurbaa kana du'uun san du'aa ka'uun san dhumaadhaan san du'aa isaas hundumayyuu bakka sanatti akka kaasu Waaqayyo ajandaa isaa fi baraan dura qabeef. Kanaaf Waaqayyo gaafa si dursee tokkoffaa maal godhaa siif ho'aa lammaffaa siif dubbata. Siif ho'uu bichaan go'uu bichaan gaa miti hammattan dubbadhaa erga dubbate booda dubbii nama dubbate tokko hin boo'in jedheen erga kana jedhee booda boo'icha dhaabde
Erga lammaffoo baddaarratti immoo amma kaa booyin jedhee tumanniif. Itoo amma booyin jedhee sobira darbee nama wayyuu itti fakkaatu. Yesuus achumarraani amma kaa rakkoo kana sin beeka. Maal taatee hin jennee ni barme. Maal taatee jedhee tun gaafanne Yesuusni. Maal taatee hin booyin jedhee tun maal taatee ganaa maal ta'ee du'ee maalodhaa itoodhee tariitti sirriidha jechuu dandeessu. Yohaannis boqonnaa 5 baddaarras gaafa dubbiftan namichi yeroo dheeraa ammas gabachi taa'uusaa argee jedha Yesuus. Achumarraan beekee jedhe itti goree nama hin qabu kana. Kanaaf Waaqayyo durseetuma beeke waan ta'eef infoormeeshinii homaa jaartirraa sin fudhanne. Achumarraan maal jedhee dargaggeessa sana siinan jedha kayyede. Har'a sagalee fayyadu Waaqarraa si baaduu. Dhugaadha anamma yoo amantee sumaa dhufu ana keessa nu eeggatinati. Hafuurri qulqulluun dubbata sagaleen samaa irraa dhufa sagaleen isa keessoo irra jiru Waaqayyo biraa dhufa. Har'a sagaleen tajaajila kee fayyadu si baaduu. Mana kee biraan dhufa jedhu waaduu. Baay'eetaaf sagaleen si baaduu. Waaqayyo afaan mana kee jechaa dubbatu jechaa. Afaan mana kee baay'ina kee baaduu dubbatu Waaqaaf. Cumarraan hin dubbatee dubbachuun itoon kan dura dubbate Waaqash. Itoon dubbatiin dura immoo jechi jalqabaa hin boo'in kan jedhu ta'e. Dursuu Waaqayyo booddee maaltu ta'a isa jedhu qabxii lama isinitti himaa isa booda deemuu hin danda'u. Gaafa Waaqoo si durse jechuun maal jechuudha yookaan immoo erga Waaqoo si durse maaltu ta'a. Tokkoffaa boo'ichatu hafa. Lammaffaa irratti ka'umsatu ta'a. Waaqoo si durse jechuun boo'ichi jaafeera jechuudha. Faarfachaa deemta malee. Akkamiittan du'aan hafoo Yesuusee kooddu'ee boolli naaf qotamee uumaa afaan banee taa'e. Mee arga keessa gaata diinonni boqaanaanii godhate. Ijoollee uti ergaa warra boolla qotanitti midhaa jarreen horeen fayyadu. Achuma keessa gara galgalaa galuu ni kan isaan Yesuus barabaraan gooftaan. Achumarraan ka'umsatu ta'eef erga Waaqoo dursee booda dursuu Waaqayyo booddee maaltu ta'a isa jedhu ka'umsatu ta'a. Qabxii lammaffaa irratti. Qabxii sadaffaa irratti immoo maaltu ta'a jettanii itti ol jechuutu ta'a. Ol jechuutu ta'a. Ol jedhee taa'ee dubbachuu jalqabee. Ameen. Kana hunduma kan godhe dursuu Waaqayyooti. Har'a hin dubbata afaan kee. Hin dubbata mul'anni kee. Hin deema miilli kee. Mee hin deemadhaa sinuu. Dursuu Waaqayyo booddee maaltu ta'a isa jedhu haasaa jirraa. Qabxii arfaffaa baddaa irratti jedhee kan xumuru hililleetu ta'a. Qabxii baay'eeyooti kan caala deemuu hin danda'u. Hililleetu ta'a. 17 baddaa irratti 16 baddaa amma 17 boqomaa dhiyeessaniidha. Ijoollee Yesuus gooftaan boo'ichuma keessa kolfi dhufu. Jedhuun gadduma keessatti gammachuu baay'inaan galee. Gurbaan hojjetee taa'ee ittuma tabeetu manaa maal dura hojjetan beektu. Isa booda isok mee hojjetaa dhaabadhaa maakaartiina piraatiin abeela boossa hojjetaa dhaabadhaati asumarraan kanatti dabarra gooftaan sinaa eebbisu.